haqa waloo uummataa sirreessuudhaaf manneen murtii aadaa tarsiimoodhaan bocee hojiitti hiikuu eegalee jira. Akkuma beektan manneen murtii kanaan dura turan manneen murtii idileeti. Manneen murtii idileetitti uummanni keenya haqa barbaachuudhaaf yoo deemu qisaasamni qabeenyaa, qisaasamni yeroo isa qunnamaa turee jira. Haqa ariitiidhaan argachuu irrattis rakkoo mataa isaa danda'e qabaachaa turee jira. Kana hiikuudhaaf manneen murtii aadaa sadarkaa gadiitirraa jalqabee hanga ol dabarfannaatitti hirmaannaa hawaasa keenyaatiin ijaarree tajaajilaaf oolchuu eegallee jirra. Hanga ammaatitti gaaddisa mana murtii aadaa 7,000 ijaaruun danda'amee jira Oromiyaa keessatti. Kun hirmaannaa hawaasaatiin kan geggeeffame. Gaaddisni ol dabarfannaas bal'inaan ijaaramee jira. Kana fayyadamuudhaan hawaasni keenya qe'ee isaatitti duudhaa fi seenaa qabuun, aadaa qabuun haqa isaa barbaadachaa jira jechuudha. Dhamaatii tokko malee, baasii tokko malee achumatti haqa isaa duudhaa isaa giddu galeessa godhatee argachaa jira. Galmeen yookaan himanni walkomiin 190,090 ol ta'u manneen murtii aadaa kanatti dhiyaatee jira. Dhiyaatee murtii argatee fala argatee jira jechuudha. Kuni hawaasni keenya akka hin dhamaane, qabeenya akka hin baasne, duudhaa fi safuu qaburratti hiikoo akka argachuu danda'u gochuudhaaf carraa guddaa uumee jira. Jijjiirama guddaas fidee jira jechuudha. Hawaasni keenya yeroo isaa guutuu isaa misooma isaatiif akka oolchu, yeroo isaa guutuu isaa jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf akka oolfachuu danda'u, dhamaatirraa akka baraaramuu danda'u gochuudhaaf carraa guddaa banee jira. Kanarratti dabalataan kan ilaalamuu danda'u immoo aadaa fi duudhaa uummata keenyaa bakkatti deebisuudhaaf, dagaagsuudhaaf hojii hojjetamudha. Kilaastara hawaasummaa keessatti hojiin biiroo aadaa fi turizimiitiin hojjetamu duudhaan, aadaan uummata keenyaa kan jiru dagaagsu, kan hanqate immoo guutaa akka deemu, kan kanaan dura sababa adda addaatiin xiyyeeffannaa dhabuudhaan akkasumas dhiibbaadhaan hanqate immoo bakkatti deebisuudhaaf yaaliin bal'aan taasifamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ardaalee jilaa aadaa duudhaa uummata keenyaa calaqqisiisuu danda'an bajata ramadee, bajata mallaqa guddaadha ramadee hojjechiisaa jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf ardaan jilaa 1,427 Oromiyaa keessatti deebi'ee akka ijaaramuu danda'u gochuun danda'amee jira. Malkaawwan kanaan dura badanii turan sababa adda addaatiin dhiibbaa siyaasaatiin badanii turan 264 bakkatti akka deebi'an. Aadaan, seenaan, duudhaan uummata keenyaa akka dagaagu hojjechuu qabna jennee haaluma waadaa galleen hojiiwwan kana hojjechaa jira. Iddoowwan ulfoo ta'an, giddugaloonni ulfoo ta'an deebi'anii akka misooman. Ardaawwan jilaa hawaasni keenya baalli itti walii dabarsu giddugala qorannoo, giddugala seenaa akka ta'an, giddugala ardaa walharkaa fuudhiinsa baalli akka ta'uu danda'an, giddugala qorannoo fi qo'annoo akka ta'uu danda'an hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanarratti jijjiirama guddaa fiduun danda'amee jira jechuudha. Aadaa, seenaa, duudhaa kana addunyaatti beeksisuudhaafis hojii hojjetameen hambaaleen 2 yuuneeskootti bara kana akka galmaa'an gochuun danda'amee jira. Edaa masaatiin olaalamu qabeenya qabnu deebisnee misoomsuu, hawwata turizimii qabnu deebisnee misoomsuu, beeksisuu, ardaawwan jiran, ardaa duudhaa, seenaa, aadaa uummata keenyaa calaqqisiisan sirriitti ol kaasnee mul'isuudhaaf hojiin gama kilaastara hawaasummaatiin seektaroota as jala jiraniin hojjetamaa jiru guddaa akka ta'e laaluun hin barbaachisaa jechuudha.